Ameerikaa yaalii dhukaasa Iraan raawwatteef deebii kennuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaniiru. Ameerikaa yaalii haleellaa Iraan loltoota Ameerikaa irratti raawwatteef deebii kennuuf Iraan irratti haleellaa cimaa raawwachuu beeksifte. Jiraattonni rakkoo nageenyaa mudateen namoonni mana waliin gubachuu fi mancaatiin qabeenyaa cimaan qaqqabuu himan. Qondaalli mootummaa godina Gujii ammallee rakkoo kana bu'uura irraa furuuf hojjetamaa jira jedhan. Manni maree naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi naannichaa keessatti uumamuu dandeettii misoomaa miidhaa jira, rakkoo mariidhaan hiikamu akka qabu dhaamsa dabarseera. Ameerikaa yaalii dhukaasa Iraan raawwatteef deebii kennuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaniiru. Ameerikaa yaalii haleellaa Iraan loltoota Ameerikaa irratti raawwatteef deebii kennuuf Iraan irratti haleellaa cimaa raawwachuu beeksifte. Ameerikaa yaalii haleellaa misaayilaa baalastikaa Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Joordaan keessatti argamuu fi dooniiwwan galaana Hormuz keessa socho'an irratti raawwatteef deebii kennuuf humna eegumsa warraaqsa Islaamaa irratti haleellaa cimaa raawwachuu ibsiteetti. Haleellaan haaraa Ameerikaan raawwatte kun lubbuu namoota 3 kan galaafate yoo ta'u, iddoowwan biroo kibbaa fi dhiha biyyattii keessatti haleellaa kanaan miidhamni dhaqqabu ibsameera. Adeemsi waliigaltee Ameerikaa fi Iraan laafaa deemuun waraanni babal'achaa kan dhufe yoo ta'u, Ameerikaa fi Saawudiin haleellaa biyyoota Iraan deeggaran keessaa Iraaq irratti xiyyeeffachuun rukuttaa raawwachuu ifatti beeksifameera. Ameerikaan buufata doonii Iraan cufuun iddoowwan adda addaa Iraan keessa jiran irratti haleellaa yoo raawwattu, Iraan ammoo biyyoota bahaa giddu galeessaa keessatti qabeenya waraana Ameerikaa irratti misaayilotaa fi diroonota erguun akkasumas galaana Hormuz wiirtuu daldalaa fi geejjibaa addunyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e keessatti dooniiwwan irratti haleellaa raawwachaa akka jirtu eerameera. Dhimma kanarratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera ittisaa Saawudii Amiir Khaalid bin Salmaan waliin mari'atanis ministeerichi Saawudiin walitti bu'iinsi akka tasgabbaa'u akka barbaaddu ibse. Michuu Ameerikaa kan taate Ijipt ibiddi buufata doonii tokko keessatti ka'e haleellaa diroonii ta'uu kan ibsite yoo ta'u, yeroo waraanni kun eegalee kaasee jalaa tuqaa jiraattus kallattiidhaan waraanicha keessatti of hin galchine. Guyyoota muraasaaf biyyoonni lamaan haleellaa dhaabanii marii dippiloomaasii eegaluun Tiraampis marii kana marii baay'ee gaarii jechuun ibsus, Iraan garuu mariin akkasii hin jiru jechuun mormitee turte. Hawwiin nageenya biyyoota lamaanii erga of duuba deebi'ee booda waraanni walitti fufiinsaan hammaachaa kan deeme Iraan iddoo buufata waraana Ameerikaa Joordaan keessatti misaayila herguudhaan haleellaa raawwachuuf yaaltus misaayilonni qilleensa keessatti qabamuun akka barbadaa'an kan ibsite yoo ta'u, Ameerikaanis deebii kennuun haleellaa cimaa akka raawwattee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Tiraamp ifoomsaniiru. Haleellaan Ameerikaan raawwatte kunis giddugala ajaja waraanaa, bakkeewwan misaayilotaa fi diroonii, sirna to'annaa fi ittisa qarqara galaanaa akkasumas humna waraana galaanaa Iraan irratti kan xiyyeeffate akka ta'e BBC'n gabaaseera. Jiraattonni rakkoo nageenyaa mudateen namoonni mana waliin gubachuu fi mancaatiin qabeenyaa cimaan qaqqabuu himan. Qondaalli mootummaa godina Gujii ammallee rakkoo kana bu'uura irraa furuuf hojjetamaa jira jedhan. Godina Gujii aanaalee akka Girjaa fi Adoolaa Reddee, gandoolee akka Gubboo, Hemmaa, Didaa Guddaa, Xuxaa Maaxaa, Weelee, Magaadoo fi Odaa Kallachaa jedhaman keessatti ganna tokko keessatti marroo lammeessoof lolli qindaa'an milishoota naannoo Sidaamaa irraa baname lubbuu namoota siiviilii fi qabeenyaa mancaasuu jiraattonni aanaa Girjaa fi Adoolaa Reddee himan. Manni maree naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi naannichaa keessatti uumamuu dandeettii misoomaa miidhaa jira, rakkoo mariidhaan hiikamu akka qabu dhaamsa dabarseera. Walitti bu'iinsaa fi waraanni naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru dandeettii misoomaa kan miidhu waan ta'eef rakkooleen mariidhaan hiikamuu akka qaban afayaa'iin mana marichaa obbo Faantuu Tasfaayee ibsaniiru. Itti dabaluunis misooma malee dimokiraasii qofa yaaduun abjuu duwwaa ta'uu ibsiteetti. Afayaa'iin kun ibsa kana kan kennan yaa'ii idilee 12ffaa
naannichaa mana maree naannichaa marsaa ja'affaa waggaa 5ffaa har'aa eegalee irratti haasaa taasisaniin afayaa'iin kun biyyattiin karooraa fi seenaa guddaa qabaattus qaroominaan daangaa bal'aa akka qabdu lammiileen ishee malaammaltummaa irraa bilisa akka hin taane eeruun rakkoon naannichaa hammaataa ta'uu ibsaniiru. biyyattiin humna ishee guutuu galmaan hin geenye jedhan. afayaa'iin kun naannoon Amaaraas daangaa akka qabu kan himan yoo ta'u agarsiistota misoomaa fi bulchiinsa gaarii tokko tokko keessatti yoo ilaalamu rakkoon kun olaanaa ta'uu ibsaniiru. rakkoo kana hiikuun marsaa duubatti hafummaa cabsuu danda'u roodmaappii misooma waggaa 25ffaa hojiirra oolchuu eegaluuf karoorri dhiyaate paarlaamaadhaan raggaasifameera jedhan. waldhabdee fi waraanni dandeettii misoomaa miidhaa akka jiru kan ibsan dubbi himaan kun jibbaa fi wal faallessuu mariin furuun barbaachisaa ta'uu ibsanii dubbataniiru. Dimookiraasii fi misoomni addaan hin baane ta'uu ibsuun misooma malee dimookiraasiin qofti duwwummaa yookiin abjuu ta'uu hubachiisaniiru. Karoora bahee hojiirra oolchuuf manni marichaa aangoo isaa bahuu akka qabu dubbataniiru. Kana malees afayaa'iin kun itti fufiinsi misoomaa dimookiraasii irraa maqe balaa keessa akka seenu ibsuun manni maree ishee beekumsa irratti hundaa'uun gaaffii haala qindoominaa fi iftoomina qabuun deebii kennuudhaaf tattaaffii gochuuf kutannoo akka qabu ibsiteetti. Bara baajataa 2018tti hojii riifoormii manni marichaa cimsuuf qorannoon roodmaappii waggaa 15 fi yaada walitti qabuun yuunivarsiitii Baahir Daar waliin ta'uun gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru. afayaa'iin kun imala miseensonni mana maree marsaa ja'affaa yuunivarsiitii naannoo naannichaa irraa dhufan ilaalchise qorannoon gaggeeffame caasaan waajjira mana marichaa irra deebiin qoratameera jedhan. itti dabaluunis manni marichaa hojii fi itti gaafatamummaa itti kenname bahachuuf haaromsa kana cimsee itti fufuu akka qabu ibsiteetti.